السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفون ردفتو فوزي توبي أكم نجزرتني بكون جرت نجيني رحمن ربي سوالي هاجرات سنين جتة وبليان كيارا مودنو يوكين ركو بليتين تين خيج سجرتو سكان قبل سنين دفجرة وبليتين تين أبا منا شي جولمتي ولينجراتا ترتي خجولمتي والفوداني erga biraa baatee biyya namaa deemtee maal akka ishee ragahee hanga dhumaa viidiyoo kana dhageeffadhaa. Osoo isatti seenin dura namoonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan iddoo diimtuu sabiskiraayib jettu san gati tuqaa booda ufafotti wanti sadiin takka isinii baatee takka bilbilaa irra olaantu isaa yoo tuttan oolta jettu yoo tuttan yeroodhaan wanti hangadhiisu dafee isin bira gaha jechuudha. Boroon hanga mana waliin turtan galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada asumaan. Amma gara viidiyoo dhufeetti yogguu deebi'u obboleettiin teennaa abbaa manaa kiyyaa ijoollummaatti wal jaallanne ijoollummaatti osoo wanta akka hin beekin yeroo silaa namni waa sirriitti hin beekin waa baay'ee hin yaadin wal fuunee waliin bultii ijaarrannee karama gaariidha. Maatiin keenya lamaan waliin nu kennanii waliin nu jaallatanii osoo waliin jiraannu bultii gaarii keessa turree jette jaalala gaarii waliif osoo qabnu. Ilmaan argachuu eegallee osoma adeemsaan yeroo irraa yerootti ilmaan horaa dhufnee walitti bu'iinsa takkas hin qabnu jaalalli keenya gaarii ture. Haalaan jaalladhaanii haalaan na jaallataa jaalala ijoollummaa namni kamuu beeku sirriitti beeka. Anis namni jalqaba jaalladhe isaa innis namni jalqaba jaallate ana ture. Osoma akkasii wal jaallannu haadha ilmaan sadii ta'ee jette obboleettiin tiyya. Ergaa haadha ilmaan sadii ta'ee haalli jiruuf jireenya akkuma ilmaan dahuun natti ulfaataa dhufe haaluma ijoollee dahaa deemuun jireenyi natti baay'atee anaafis illee wantoonni garaagaraa wanti baasii mana keessaatti baasnuu fi haalli daa'imman keenyatti guddifnus haalli mana keenyatti kireeffannee jiraannus nutti ulfaataa dhufe jennaan yaada wajjin mari'anne. Innis hojii hanga humna isaa achi keessa dalagaa galu akkuma beekamu jireenyi biyya sanii illee irratti wanti hunduu bakka akka gadi hin taa'u wanti inni argatuu fi hojiin inni hojjetee galuu fi waciin mana keessaa daa'imman tiyyaa fi anaa fi isaa waliin jiraannu akkasuma immoo kiraa manaa inni biraa immoo ifaa manatti maabiraati jechuudha. Ifaa manaa irraa kafallu haala hundaanuu haqattee jennaa wajjin marii eegallee innis maaliif gara biyya alaa deemtee waa xiqqoo wanti biraallee hafee manuma kana keessaa nu jijjiirtee nuun deebinee gara biyya alaa deeminaan jedhee naan mari'annaan anis yaada gaariidha jedhee abbaa manaa kiyya takkallee shakkee illee hin beeku takkallee taaree hin beeku tole jedhee yaada isaa qeebalee porososii na guuchisiisee porososii guutee yeroo gara biyya arabaa deemuuf ta'utti viizaan Saawud Arabiyaa guutee Saawud Arabiyaa irraa viizaan naa dhufe yeroo kanatti daa'imman kiyya eessa akka godhuu qabnu walumaan mari'annee daa'imman kiyya fuudhee maatii kiyya biratti galchee jettu obboleettiin teenya tuni obboleessi abbaa manaa kiyya kuni jettee abbaa manaa isii akkuma gara biyya alaa isii affeereeni wanti hundi wacii hunda danda'e kan gara biyyaa akka deemtu isii godhe isaa inni biraa ammoo akka bultii isaanii keessatti gammachuun duraanii jiru ibsaa fi ture haala kanaan jijjiiramne gammachuudhaan walitti deebina jedheeni isiinis tole jettee isa kana akkuma amma kaase gara biyya alaa deemuuf erga walii galanii daa'imma isii fuutee gara maatii isaa galchite maatii ofii galchite warra haadhaa fi abbaa intalaa jechuudha. Gara maatii isiitti daa'imman sadiinuu galchite gara biyya arabaa erga deemte wantoota hojjechuu qabdu bu'aa bayii hedduu mudannoo hedduu rakkoo hedduu namni hunduu beeku jalqaba irratti kaasee mana namaa dalaguun illee mudannoo addaati. Inni biraallee ammoo waan haarawaa sitti dhufu jechuudha. Akkamitti mana namaa keessa dalagdaa yoo afaan sittaasa afaan kan ofirraa deebisu maal walii haasa'u naga ulfaatu namni kamuu ni beeka jechuudha. Wantoota kanneen keessa bu'aa bayii hedduu keessa tartee hojii ulfaataa mana arabaa saa 24 keessa sa'aatii 6 sa'aatii 7 rafaa hojjedhaa ture jette. Osoma kanaan jiru mallaqa tokkollee maatii kiyya irratti hin ergine daa'imman kiyyaafis qarqaarsa haa ta'u jedhee riyaala takka maatii kiyyatti ergee hin beeku. Ani isumaa waliigaltee waan qabuuf isumaan na ergellee waan ta'eef maatiin kiyyas rakkatanii dhiisanii rakkoo maatii kiyyaa dhiisee rakkoo jireenya kiyyaa dura fuura jedhee
haala jiruuf jireenya kiyyaa fooyyeffachuutti gadi taa'e. Jalqaba irratti lafa bitee mallaqa walitti qabee itti ergee lafa bitee itti aansee mana dhagaadhaan ijaaree jette obboleettiin teenya tuni. Mana dhagaadhaan ijaaree abbaan manaa kiyya kun kanas godhaa jira waan akkanaa hojjadhee bareechisee waan kana hafe akkuma inni naan jedhuuni mallaqa itti ergaa dhiifama. Ani akkuma jirtuyyuu maatii keenuyyuu yaadadhu. Maaliif rakkoo kaleessa keessa ture haala ifaan namaa yoo narratti ga'u yoo kiraan dhufee narratti ga'u balbala narra dhadhayaan yaadataa ture waan ta'eef ani jireenya kiyya xiyyeeffannoo kiyya kama jireenya itti galee gammachuun ilmaan kiyyas fudhee waliin jiraadhu yaadataa ture malee maatii kiyya qarqaaruuf ilmaan kiyya kan maatii kee bira jiran rakkatanii dhiisanii takkaa quban hin qabu jette obboleettiin teenya tuni. Osoo akkasii jirtu hoggaa 9 gahee jette biyya ormaa kana keessatti hoggaa 9 gahee manas akkuma barbaadutti ijaarradhee mannis naa geeffame mana kana maatiin kiyyallee maatii isaallee ni beekanii jetti. Mana kana erga geessee ulaagaa mana keessatti barbaachisu hunda itti guutee biffee qoomsaaxinii wantoota garaagaraa meeshaa mana keessaa hunda isaa guutee hatta sireellee hin hafne firaasha siree waan hundatti galchee yogguu hangaluuf qophaa'utti galuuf baatii muraasa naafaa waa harkaan qabutti dabalee xiqqoo dalagadha yeroo an jedhee yaadatti waliin haasa'u natti jijjiiramaa dhufe. Erga natti jijjiiramaa dhufe yoo xiqqoo jedhu maaltu isa akkana godhee wanti haarofni maaltu jira jedhee waan jiru yoo tokko gaafadhu akka ergaan biyyaa bahee inni jaalallee biraa qabaatee waliin jiraataa ture dhagahee jette obboleettiin teenatu waa hedduun nama tuqaati. Jaalallee biraa san akeeran isiin biyyatti galaa uumama jettee haasofnaan fuudhee mana ijaaree geessisanitti galchee haadha manaa godhatee niitii godhatee fuudhee manatti galchee ati maal qabda narratti hin bilbilii hulattanyaa si'uyyuu hin beeku naan jedhee na waakkatee obboleeyyan kiyyaa wanti akkanaa kun hin jira isiniifis barnoota anaafis gorsa ta'a jettee obboleettiin tiyatuun ani haadha ijoollee 3 ijoollee kiyya 3 kana maatii kiyya irratti fe'aa ta'anii turanii maatiin kiyya anas guddisaa turanii ilmaan kiyya akkuma ana guddisaa turan ilmaan kiyya guddisaa turanii har'anni fuudhee niitii mana kiyya keessa galchee qaba erga fuudhee reef baatii 2 haadha manaa isaa erga fuudhee baatii 2 amma maatiin kiyya fuudhuu isaallee erga mirkaneeffatanii ammaan kana ka'ii kootu gara mana keetii gali yeroodhaan osoo isin keessatti hin dahin mana san keessaan niitis akka baasu goote qabeenyuma keellee yoo fudhatte naan jedhanii jettee obboleettiin tiyya. Isa wanti isiin amma isiniin gahuu barbaadde yaani cuunfaa isa dhumaa osoo isin ta'e maal gootanii ani wanta kanarratti adda ol ka'ee galuuf akkuma maatiin kiyya galii naan jedhe sayyoo galee haadha ijoollee 3 tokkoffaarra birrii 6 takka harkaa hin qabu waan harkaa qabu guutuu isarra ergee jira lammaffaa irratti birrii takka harkaa hin qabu ol ka'ee maatii kiyyatti harka qullaa yoo galee akkam ta'a inni biraa ammoo manuma saniyyuu kassasee fudhachuuf akkuma beekamu seerri biyya keenya mallaqaan socho'a. Mallaqa malee wanti socho'u hin jiru manuma sanuu kassasee fudhachuu fi dirqama mallaqa na barbaachisaa mee akkam godhinaan jettanii hurritu natti bu'ee ni dhama obboleeyyan kiyyaa lafatu naan garagalee guyyatu natti dukkanaa'ee jette obboleettiin teenya tuni. Namni hunduu yaada keessan koomentii jalatti yaada bareedaa akka barreessitaniif abdii qaba. Isinis akka irraa barattan anis abdii qaba inshaallah obboleeyyan kiyya mana keessan keessatti ulaagaa mana gaarii ijaarrattanii ulaagaa mana keessa isin guuttatta irra yoo abbaan manaa keessan fuudhe mee maaltu isin dhagahama koomentii jalatti yaada babbareedaa barreessaa akkasuma viidiyoo kana sheer godha obboleeyyan keessan kadhiira amananii danfa isaanii guutuu maatii ofii dhiisanii danfa guutuu isaa yaani waan itti xaaran kan hunda abbaa manaa irratti erganii booda kun haala kanaan osoo hadha biyya namaa keessatti mataa isii tuqamee osoo rakkoon biraa irra gahee namni isii quba qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf mee isin maal jettaniini asirraa hoo maal hubattan koomentii jalatti barreessaa. Yeroo irraa gara yerootti jaalalli dhugaatii fi bultiin dhugaallee badaa deemaa jirti jechuudha. Abbaa manaa gaarii argachuunis yeroo jalqoomaa waliin jiraatte malee gargar fagaatteenaan akkuma ati gargar fagaatteen dhiirri kophaa jiraachuu dhiistee gara dubartii biraatti tankaarfattee bultii biraa ijaarrataa jirti. Wanti akkanaa kun baay'atee deemaa jira. Ani asumaan obboleettii tiyyaanii wanti jechuu barbaadu gabaabumatti dhaamsaan obboleettii tiyyaa qabu akkuma amma obsiteetti obsii baatii muraasa baatii 3 4 5 dalagadhu. Achi galii waan ittiin kassastus waan ittiin mootummaa himattus yoo qabaatte dirqama mallaqa malee wanti sochootu hin jiru waan ta'eef waa harka qabadhu galii jedha ani gama kiyya yaani kiyya kana fakkaata
yeroodhaan galii hanga qara ofii biyya namaatti turteen turini gara ilmaan keetii gara maatii keetii yeroodhaan galii baatii 4 yoo dalagatte waan ittiin yeroo sanii sochoota argachuu si geetti waan ta'eef galii jedhaan akka kiyyatti isin hoo maal jettan obboleeyyan kiyya obboleettii yaa rabbi haqa kee lafa hin balleessin siin jedha yaada naa ergite kanaaf galatoomi viidiyoo biraatii hanga